Lakkoofsa fi tokko keessa nagaa. Amma hagaa asii dhufne egaa deemne ganda keessaas dhabneeti. Mee nama gaafanna? Nama gaafanna mee Karaa akkasii jeeti. Amma ilaas dhufne mi. Bool gurbaan gaafannu. Egaa bulbulaa gaafanna. Obboleessa afaan Oromoo ni beektaa? Whatsapp hin beekee. Koo keessummaadha beektee biyya alaarraa achi as nu darbanii beekte? Diaspora jechuudha. Diasporaa beekte? Karaa bulbulaa nama geessu meeshaan yaa? Bulbulaa jette. Karaa bulbulaa. Bulbulaani. 1, 2, 3, come on! Lakkoofsi jaartii biyyaa keessatti lakkoofsa naafi tokko keessa nagaa kanatti. Wayi rabbii kiyya wayi naafi xiyyaa si dhabee bakka asuma dirreetii tana bilbila hattuun dhuftee fuutee kutti bakka saayiboo kiyyaas taatoo hamzaanis taatu namoo jillee lafa oonurraa dhiisoo. Lafa katti maaliin harkadhoo? Kuttana jalaa fuudhaniiti. La hawla wala quwwata illa billah. Namoo jillee fiideen barbaadu. Boofii gargaara gamaa nama kan dabda amma isaa kan araakiloo reetee siin beekwan. Oonurraa dhiisoo. Mee asiin kutee ilaalla. Bila jaahilaatiin argadhee meera daaspoora na. Bilbilli boo kanuma daaspooraa kanaa miti. Teeknoo kanaan atu anka daaspooraa barbaadetuma ara kiiloo tana dhaabbadhee daaspooraa jalaa fuudhuudha malee teeknoon namarraa hin bitamu qarshii 900 bitanii. Yarattiin daaspooraa tun bakka